Dhufaan jira nama kan biraatti akkan gurgurree. An biyya kana hojiin dhufe malee si faana iyyuu dhufe sitti fakkaata. Ilaalachaa. Atu ilaalattu. Lati. Maaki. Oh. Akkam. Akka carraa adda baanii akka carraa wal argine. Naman dhibu? Qubeela. Gaa'ila godhatteetta. Eeyno garuu akka jaalala ijoollummaan ta'u. Addaan baan waliin jennee turre. Eeyno. Jaalalleewwan ijoollummaa akkuma keenya waliin jedhanii akkuma jedhan osoo addaan bahee nafan jiru garuu. Jira jetteetu maal hojii biyya kana dhuftee garuu? Ati maal hojii dhufte? Jaarsi koo biyyi isaas dhaamu. Ahaa, an hojiif hin dhufe jedhe bakka na riifadha. Lati. Ifa. Maaliif? Natti qabamtee itti sansiin isee bade. Gaarummaaf dhaamu. Barreessaan jireenya keenya isadha. Nuti taatu taadha. Jireenya koo gaafa barreessee moo si waliin naaf hin barreessine. Gaheen keenya maal dha beektaa? Maalidha? Ameen jechuu nagaan turii nan jarjara. Ameen. Namootas jaallataniif hin jiraattu maal gochuuf qoricha si ajjeesu bittee deemta? Gadhiisi baay'ee naa yaadda. Latii koo. Har'ammoo maal uffattee jirta reeti? Maal ta'e maal? Sittiin tollee moo? Waan akkasii uffattee na biraan dhufe. Ishi bakka sittiin tollee taanaan lammata uffadhee hin dhufu. Nagartoota ijoollee shamarranii kan isaan uffatan akka isaanitti deeman barattata isaanirra. Jechuun anuun ta'a jedhiin uffadhee bii lammata uffadhu bakka. Maanni mataa akkasitti dhaattee uffatammoo? Maanni tola jedhiin akkasitti dhaadhee dhufe. Ati siif hin galuuyi? Maaltu? Si jibbeera. Akkan si jibbee isti beeksisuuf jedhee sababa kan hundumaa sirra barbaadaa jiru. Maaliif maalin balleesse? Akkatti na dhiistuun barbaadaa. Na dhiisi jireenya koo keessaa ba'i. Quufeera si wajjin jiraachuu sii galee. Ansin jaalladhaamsi malee jiraachuu hin danda'u. Ani immoo si faana jiraachuun barbaadu sii galee. Leeti. Maqaa koo waamiin lammeeffaa. Oh. Maani lati maaginoo qoricha baattee deemti. Rakkoo jira moo maal taate? Kun oomni anuu sodaadheera. Maal gochuuf? Maal gochuuf baattan jedhee? Yeroo hundumaan inni sitti muu sodaadhuuf kanaafidha. Waa tokko taata dheedha yeroo hundumaa miira koo sirrii kanan sitti muu sodaadhuuf. Yeroo hundumaa waa of goota dheen. Garuu maal godha sodaan koo? Of ajjeestee maal argachuufidha? Yoon si jibbe nama hundumaa si jibbe jechuudha. Namootas jaallataniif hin jiraattu. Maal gochuuf qoricha si ajjeesu bittee deemta? Fidachi gadhiisi baay'ee naa yaadda. Qorichi kun waan harmee koo barbaachisuuf hin bitee galaara malee nama siif of ajjeesutti fakkaadhaan. An naman jiraadhuuf qaba. Naman barbaachisuuf qaba. Isheenis immoo harmee koodha. Maal rakkoon kee? Rakkoon koo sidha. Takkaan tiitii sirratti godhe nama tokko faana qofa. Kanumaaf jettee na dhistee deemuufi? Lati takkaa qofaaf. Takkaa qofa wanta godhamu namantiin caba. Takkaa qofa wanta godhamu mucaan uumama. Eeyyatis takkaa qofa goote kanaafuu mucaa nama guddisuun qaba. Akka kun hin taane beekta. Akkasitti akka yaaduuf dirqama ta'uu qaba moo? Takkaas ta'e lama gantuun gantuudha. Dhaabbadhu. Maaliif akkan godhe beektaa? Sababi isaa barbaachisaa mitamu. Barbaachisaadha. Yeroo hundumaa callista. Wanta barbaade yoon godhe hin dubbattu. Dhimma koo erga dhabdeetti turtee itti Maal rakkoon kee? Rakkoon koo sidha. Rakkoon koo sidha. Miira keenyatti mul'istu narraa fagaatteetta. Kanaaf dhiira bira deemte. Lati takkaadhaam. Naanis takkaa maan na dhiisi. Rakkoon kee na dhabni siifan deema. Akkas jechuu koo miti. Rakkoo kee faana si fudhadha. Rakkoo koo faana si madhu. Dadhabbiif cimina kee duukaa jiraachuuf malee gantummaa kee duukaa jiraachuuf sin jaallannen. Lati. Dhaabbadhu garuu. Na dhageessaa. Miilli dhaabbachuuf kee hin beekama. Kan koo garuu samiti. Silaafiyyoo likni wanta natti irratti tokkoyyuu hin jiru. Akkamitti abbaa manaa ta'uu dandeessi qarshii nu gahu jechuu osoo hin danda'in. Ati akkamittiin haadha manaa ta'uu dandeessa? Ittoo buddeena osoo hojjechuu hin danda'in. Akkamittiin haadha manaa taate? Abbaa manaa kabajuu osoo hin bariin. Natti mika. Qarshiin battaname deebii akka hojjetamu. Gaa'illi battaname maatii akka diiguu osoo hin bariin akkamittiin haadha manaa taate? Baga. Na dhageessaa gaa'ila qarshii irratti ijaarree miti qarshiin dhimnaan kan diignu. Gaa'illi keenya kan diigamne barbaada taana maaliif balleessaa koo tarreessiteere? Natti mika. Situ jalqabeen balleessaa tarreessu. Ati immoo itti fufte. Sirrii jette. Kanaafuu balleessaan kan eenyu dhare? Kan lamaan keenya. Akkasi gaa'ila keessatti atis isaanis balleessaa qabna. Kan gaa'ila keenyatti fufsiisu garuu wal danda'udha. Kanaafuu adda baanu jechuudha miti? Maaliif adda baana ree adda baanu lammaffaa waa'ee adda ba'uun kaaftu taanaan? Hin kaasu. Atiis hin kaasiin.
Latii koo dhiifama waan an godhu nabi eerumuu koo nama kan biraarraa dhaga'uu kiira jedheen xalayaa kana siif barreesse. Asiin nama xalayaa dubbisee boo'u wayii arge dhiifama. Yoona jaalallee isaatu immoo ganne fakkaata. Baay'ee akka natti gadditu beeka garuu moonis natti tolaan jiru. Latii koo na yaadin yoo na yaadde immoo guyyoota gaggaarii jaalalaan waliif yaaduudhaan dabarsine yaadadhu. Latii koo nagaan naaf turi sin jaalladha jaalallee kee durii maakii. Latii. Maakii. Akkamitti na yaadattee? Akkamittiin si dagadha? Amma kana dhudheetoo nama 100 gidduutti na argite iyyuu na bartaan miti. Sirriitti malee nama 100 miti. Miiliyoona keessa adda baasee sin bara. Fuula nama baay'ee dagachuu nan danda'a. Kan kee garuu gonkumaan raanfachuu hin danda'u. Ani immoo xalayaadhaan. Na geggeessuun sitti toluu dideennan qaamaan na geggeessuu dhufte miti. Amma olmaa tokko naaf ooli. Herrega dhugaatii kanaa kaffali. Maaliif akkasumatti taphattaa obboleessa koo obboleettiin qabdu? Kunoo sinii fideera. Maalla kun eenyutti kana si ajaje biraa gorgisin ajajadhe. Dhugaa kanuma na ajajanii. Deemachi sayyoo sonna taasoof taafuu deemi. Tole siniifan jijjiira. Maali kun? Kunoo sasiin jettan fideera. Kaasi kana eenyutti kana si ajajate yeroo as na ilaaltu nama alkoolii gunsi fakkaadha. Amma simtu Giyoorgisinaa fidinaan jedhee. Fuudhii deema siiti waan alkoolii hin qabne waan jiru naafiti. Maaliif akkasumatti taphattaa obboleessa koo obboleettiin qabdu? Qaba. Amma fuudhii na jijjiiri. Tole dhiifama sinin jijjiira. Dafika. Si maarree hoteelichaan taa'aa jira mana xiqqoon bashannana jedhe. Ayyee. Eenyutu banni siin jedhe? Amma immoo maal hin balleesse? Ooma. Tole. Takkaas deebi. Rakkina utuu san mudateen eenyuyyuu nama cimaas nama guddaas ta'uu hin danda'u. Rakkina keessa immoo obsaan darbama kun akkuma kee jabaadhu. Tole. Badiin immoo yoo tokko ta'a. Qottume. Herreegaaf na barbaaddanii? Maaf nitti dabalee siif hin kennu. Naan galle sababii maaliif? Halkan kana na faana dabarsi. Halkan kana na dabarsu? Fudhattee yoo galgala kana na faana bulte wayyu qarshiin kun bar mindaa kee ji'a tokko ta'a. Qarsheet kabaja kee gurgurtee fiddeef jedhee kabaja kun gurguru. Qarshii kan akkan hojjedheen fidiin akkamitti barte? Otoo hojjettee fiddee ta'eetii mindaa ji'a tokko halkan tokkotti fudhunaan jettu turte. Mucaa akkas bareedduuf kan waggaa osoo hin kaffaleeyyuu hin gaabbu. Hin gaabbitu itti. Nama qarshii qabu akkasitti tuffachuun gaariidha jettee yaadda? Deem mana kiraa keetti kaffaladhu. Dhuftee moo geessan bultaare? Maaliifaan dhufuree mana koodha fakkaata? Qarshicha garuu isaa fiddee? Maakii? Ati kana booda hojii kanan hojjettu. Wanta nama siin jedhe namni baay'een akkasiin jedha oolu beeka. Amma garuu hojii kanan dhiista. Sababiin isaa qarshii xiqqoo argadheeraan. Kanaafuu ittiin hojjennee jijjiiramuu dandeenya. Natti namantu. Sirriitti sitti amanama abbaa manaaku. Deemi hoogganaa keetiin akka irraa kaaste hojii kanan gallettiin. Tolii latiiko. Qarshii kun harkaa fudhee dhufa. Dafeen dhufa tole. Kan hojii keen argatta amma turi. Heela. Akkam taate? Itti naqeefin eegaa jira. Sirratti immoo akkam barreeggadhu. Tolee riyaa kutuu ati hin jirtu ta'e umrii koo guutuu natti taphachaa hafa ture miti. Dhufechaa. Si jalaan ture mini dhiifama guddaa. Rakkoon qabu kana booddee sin eegu gatii ta'eef. Sin aarsee moore akkas taanaan sin eega maal taare. Yoo lubbuudhaan jiraattee dhamtiin. Maagi. Oomee bishaan kanatti dhugee arii keessirraa tasgabbeessu. Dhugii kaatis akka lammatan guyyaa fanniif. Tole. Suuraan kaleessa keetu argite akkan itti bareedu. Dhugi mee dhugdee natti hin taati. Akka isaan itti kaasan hin agarreemati. Suura kan cidhaa, kan birzideey, beebii shaaworii, kan anversaliirra ni kaasu. Laati. Dhugi mee. Tole. Kan si dhibu faarfannaa tiraakii faarfannaa viidiyoolee ni hojjetu namatti hin tolu. Dhugi. Hin dhugu waan hin argin sitti fakkaataa waan ati goote argeera. Yoo na jibbite akkasumaan na dhiisuu dandeessa. Miidhameen na maal argatta? Ciao. Jaalala natti agarsiisteef galatoom. Rakkina hin qabu.
Hiriyaa mukiileena goradhu kanarraan fagaatiin. Jireenya keessatti wanta baradhe tokko sitti himu. Onnee ofii kee miidhii wallaanuuf gaafa yaaltu onnee kan ofii keetii madeessita. Nama jaalalaan miidhame gaafa jaalattu jaalalaan miidhamta. Wantan godhe hunda isaa siif jechaan godhe. Anaaf jettee soo nama dabiraa jaalattu dhoksiteen afaan haasofte. Yoo barteen miidhamte jedheenika. Ammoo Amma bartii takka. miidhameeras. Ciao. Lati onnee miidhee akka wallaanuuf carraa tokko naa kennu. Ati onnee madaa'ee fayyisuutti onnee kan kee akka miidheka. Rakkinan qaban hin danda'a. Amma sadiisi. Jaalala keessatti tuuftamni jiraateeti. Onnee tokko madeesse namni tokko wallaana. Onnee tokko wallaan immoo namni tokko madeessa. Waan hin beeknetti immoo namni tokko madaa'an jiraatu ture. Sii galee. Waan hin beeknetti dhufee galee miidhamenis. Ani iyyuu si yaada garuu immoo namni ol jaallatu deebi'ee ol arga. Akkas dhamti? Kalee isaatu feel godhe jedhanii dafii kottu. Hawwaan salphaadhaan seen bar. Borga namuun konkolaataa argadeen dhufa bakka. Kana qofa miti namni kalee laattuufis hin barbaachisa. Rakkoon qabu annan kennaaf. Akkamitti? Hin dagattee kaleen kee tokko qofatu hojjeta. Yooman dagaddesa garuu obboleessi koo bakka haadhaa bakka abbaa ta'e na guddise. Kalee dhabeen du'anii du'oyya. Ani hin beeku gaasa kana. Borga namaan hin ka'ee dhufa na simadhu. Latikoo. Chawosiin jechuun dhufe. Eessa deemuuf? Karaa xiqqoo tokko. Maaliif naguma miti? Eeyyee nagumaafi. Latikoo deebiteen dhufta miti? Deebinee wal agarra miti? Eeyyee sirriitti malee. Maaliif buussaree maal taatedha? Beektaa miti ree daqiiqaa muraasaaf gaafan sirraa adda ba'u si yaada. Ani iyyuu si yaada garuu immoo namni ol jaallatu deebi'ee wal arga. Akkas dhamti? Eeyyee sirriitti malee deebi'anii wal argu. Kan waaqayyo tokko godhe eenyu yoodan baasu. Anaaf siis deebinee wal agarra. Nagaan ture. Lati. Nagaan gali. Nagaan turi. Inni of ture siree qabeen siigaara. Lakkoofsa meeqa keessa jirta reegeera? Tole kottuka. Turmee takkasiin bilbila naan beekun arge. Latiin asii maal hojjeta? Amma maal wajjin dhufeen jedhaa? Maal wajjin dhufeen jedhaanii? Naa dhumate. Taayi. Dhiigi keenya moo wal barbaadaam? Maal jechuu dhuftee garuu atas? Maal nagartu qilleensa dinqii kan akkanitti namatti tolu. Astaanii qilleensa asii oksijiinii qulqulluu fudhachaa taa'u wayya jedheeman dhufee as taa'e manoo. Ati garuu maal hojii dhuftee? Ani immoo utuun asirra darbu jaalalleen keessa jira jennaan sitti gore. Ahaa. Latiin argeemas keessatti akkatti dhufuun qabu. Maakiin argeemna barbaacha dhuftee jetti. Sulumayyuu waan kanatti namanneen jaalallee koo dhabuu korra hin dhufu. Isi baqqaan ofiin utuu isheen akkas na jaallattu silumayyuu natti dogoggore. Amanamummaan ofiif dhan dhufu. Eenyus si bilbile? No nama fayyanii tokkodha. Siifoo? Tokkotu na jeeqa. Ka'e baqqaan gallaa bakkee kana keessa maal fuuna? Toli Latiif ka'e hin gallaa. Ka'e hin gallaa. Lati tosiif galiisiif jedhee na bara. Latikoo as jirtayi? Maalla kun? Kottu? Maalla? Maalla uffanni kun? Uffata dhagaa hojii jechaan ture miti dhaabii jijjiirrachuurra jedhiin akkasumaan dhufe. Dhugaamu na dhaabuura jette. Turiyyoonni akkasitti si arganii maal naan jedhu? Waan fedhana jedhanka moo natti qaanaa jirta? Akkasitti bakkee keessa kaate akkasitti hin qaanofne barbaaddee turte moo? Latiin aarsaa jirta. Anuu hin jenne. Amma maaliif na barbaadde? Galamamma sila horiyoota koo wajji wal si barsiisuuf an ture. Maaliifan galariyaa dhufanii? Dhufanii hoo? Wal nu barsiistaga? Jaalalleen koo ishee kanadha. Ishee uffata ittiin hojii mana keessaa hojjettu uffattee naannoo keessa naannaa ooltu jedhee wal sin barsiisa. Latii tosiif galiisiif jedheen na bara. Maal naaf jette? Yoon uffata jijjiirrachuu eegaliis jalaan barfadha jedheen naga. Akkasitti si arguu korra guyyaa guutuutuun dhaabbachaa waliin haawayye. Akkasii ishee uffata jijjiirrattee mana baatu barbaada dhuga. Maaki? Maal jechuudha inni waanan jedhe hunda isaa namanaa. Kun argaan hin jiraam. Yeroo baay'ee erfoonii jaallatte mitiire. Isa biteefin sarpiraayiz ishee godhadeen.
hin dhufa amma daqiiqaa 30 booddee nas gaanaan jedheera. Eenyudha durbi dhiiraa wajjin yeroo dabarsteen dhiistuun kan jedhe. Isaanuu nama meeqa wajjin yeroo dabarsan hidhamtiin isaan karaa irratti dhiisanii deeman. Eenyutu anaan jaalalina qabee immoo sayyuu sarraa maal jechuudha maal? Isaaniif duwwaadha kan jedhe eenyudha? Anaan jaalalina qabee sarraa moo? Hin yaadu malee ani yoomiyyuu. Ani waa'ee kemmaatii qottime. Sii fedheen namoota baay'ee dhiise. Sii fedheen namoota baay'ee cufe. Yeroo kun siif kenne. Seerota baay'een qabu siif jedhee cabseera. Siif jedhee wanta hin godhin tokkoyyuu hin qabu. Lati. Na gadhiisi. Na dhageessa miti. Akkansi kunuunsetti ofii koof hin kunuunsine. Garuu dhumarratti wanti kun hundumtuu siif ga'an turre. Amma garuu deemi. Bakka fedha keef jaalala kee dhaquu dandeessa. Garuu joortee nama akka koo gaafa dhabdu na barbaadee deebitee akka hin dhufne. Bakkan arra jirutti deebi'ee gatii hin argamneef. Dhageessa miti. Naomi saas na fide. Naomi wayyoo. Magi, nagaramti am? Lati, wayyoo maaltas na fide. Nagaddiisi wayyoo narraabas. Nagaddiisi na ajjeesuudha miti. Wayyoo maaltas na fide. Antas gabbaay. Arii kanatti boofdhamti kan nas na fide. Eewutas na fide hiriyoota keetas na fide miti isa dur. Utuun sin jaaladhan jettu jechuutan taanis darbadheef jettee atarra marsiinatti na qufdha miti. Obboleettiin qabdu haadhan qabdu lati maaloo na ajjeesuufas na fide miti narraabaas wanta kana. Inni waan darbedhaam si dhiiseera. Amma hojii kooran jira. Dhugaa mana dhisteettaare marfeet nooraanti isa sirriidha miti. Eeyyee homaa tokko yaaddain amma boqodhu. Ciisi booddee dhufeensi ilaala. Naomi saas na fide. Naomi wayyoo. Naomi eenyutas na fide. Maaltas na fide anna wallaa namansee. Maal taate? Waan dhageessitu fakkaata waa'ee bakka hojii kee akkamitti akkasiin qarshii namarraa du'uu guddaan. Waan dhageessitu fakkaata miti siin. Wayyoo. Maaliif hin tasgabbooftati si dhukkubaa jira? Si dhukkubaa utuun du'e hiratee achumaan utuun achitti hafeeratee miindaa koo ji'a 3 guyyaa muraasa gidduutti amman kaffalu utuun achitti hafeeratee utuun figgimmeedha achitti hafeeratee utuun biyyoo ta'e hiratee. Atis dhageessetta jechuudha yoo hospitaala keenya tajaajila nuun kenninu qarshii madaalawaatinidha. Malee akka isaa muumna koo qarshii nan kaffalsiistan ka. Taasa hospitaalli keenya hospitaalli naashinaaliin dursa kan inni kennu uummata isaafidha. Deemisiin jedheen deemija kuduraati. Maakii yoom dhufte? Maal na ilaalta? Rakkoo jira moo? Maal taateedha? Maal si geessee deemi? Hin deemu. Deemisiin jedhe? Hin deemu. Maaliif hin deemtu? Maal taate waan taate maaf natti hin himtu? Hin himu. Anis hin deemu. Humnaan adeemsistaa kee moo nan arga? Maakii naa deemi. Dubbiin irraan barbaadin. Deemisiin jedheen deemija kuduraati. Nama dhageessu kun. Waan gadditee jirtu fakkaata. Yeroon gaddee jeeqa'u naamad. Bakka yeroos nan tasgabbaa. Siinan jedha. Hin deemu. Nan gadhiisiin. Waan ati natti himte akka salphaatti waan irraan fudhistu fakkaata. Naa jiraadhu. Ammayyuu na irraanfatiin. Yoo guuti na ammattu haariin koo marti isaa na baqata. Kaalgabbash ደግሜ ልንገርሽ አስወርጂው። ለቲ አንዴቁ ምንድን ነው? ልነግርህ ብዬ ፈራው ሳስበው ግን ላንተ መናገር ግዴታ ሆነብኝ። አርግዣለሁ። እንደዚህ አይነት ቀልድ አቁሚ። ምን ሆነሽ ነው? እንዴ እንደዚህ አይነት ቀልድ አለ እንዴ? ቀልድ ካልሆነ እንደዚህ አይነት ወሬ ምንድን ነው ታዲያ? የምሬን ነው። አሁን ምንድን ነው የሚሻለው? እሺ የሚሻለውን ነው የምጠይቅኝ? ብር ሰጥሻለሁ እጅና አስወርጂው። እንዴት? ካልገባሽ ደግሜ ልንገርሽ አስወርጂው። እየተሸከምኩት እኮ እንስሳ አይደለም የሰው ልጅ ነው። ያውም ደምክ ነው እንዴ? ነው እንዴ? ብር አውጥቼ ልስጥሽ። ልቀቀኝ። ይሄ መቼም ሊሆን አይችልም። ሌላ መፍትሄ ያለሽ ታዲያ? እኔ እንደሆነ በዚህ ሰዓት ላገባሽ አልችልም። እኔ ደግሞ እያልክ ያለውን ነገር ማድረግ አልችልም። ማን እንዲያሳደግልሽ ነው አላስወርደውም እምትይኝ? መልሽልኛ። ሌላ መፍትሄ የለውም? እሺ ከዚህ ሌላ የለም። በእኔ ሀሳብ የማትስማሚ ከሆነ ትቼሽ ለመሄድ ይገደዳለሁ። ተረጋጋ እስኪ ለቲ። አሁን ሌላ ወሬ ቁሚ። አሁን ሄደሽ ታስወርጂዋለሽ አታስወርጂው? ይሄ እኮ መቼም የማይሆን ነገር ነው። አሃ እንደዛ ነው። ከዚህ በኋላ ለቲን አውቋለሁ ብለሽ እግሬ የደረሰበት ቦታ ብትደርሺ ወዮልሽ።
ለቲ ልቀቅኝ ወደዛ። እንዴት ሆንሽ? ባክሽ ሱስ ካላስወረድሽው አንተዋወቅም ብሎኝ ትቶኝ ሄደ። ኧረ ውሸትሽ እንደሆነ ሄደሽ ንገሪው፣ በዚህ እንዳትጣሉ። ምንድነው የምነግረው? ተይ እስኪ እውነት ቢሆንም እንዲሁ ነው ትቶኝ የሚሄደው። ነገ ሌላ ችግር ውስጥ ትቶኝ እንደማይሄድ እኔ በምንድን ነው የማውቀው? ተይ ግን ተይ ባክሽ፣ እንኳን አወቅኩት ማንነቱን።